Maqaan keessan hoo? Maqaan koo Giddinuu hin jira. Manni kun keessan immoo? Manni kootumaa dadhabee jaalachuudhuma dadhabee yeroo dheeraa bakkeen ture yaani. Qabeenyuma nama kadhachuus yeella immoo mana deekootitti gale kaa ilmaan koo guuradhee warra gootii wajjin. Ijaaruu isaa dadhabdanii jechuudha. Nan dadhabe. Waan tokko waan hin qabneef yeroo dheeraa qabsoo uummata Oromoo irra ture. Sababa kanaatiif namattis waa himachuun hin jabaataa. Kanaan dhufii gatee amma manaa dhufuutti gate. Baay'ee nama gaddisiisaadha.